Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amanna. Ameen. Kabajamoota jaallatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaallatu, hordoftoonni wangeeltuu biyya keessas biyya alaattis argamtan hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni abboolii keenyaa galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u jecha guyyaa har'aa kana ergaa baay'ee gaarii, ergaa baay'ee ariifachiisaa ta'e qabadhee dhufeetan jira. Hunda dursaa guyyaa har'aa ayyaanota kabajamanii oolanitiin baga geessan, baga wajjumaanuu geenye jechaa eebbi qulqullootaa araarsummaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, eegumsi ergamootaa lafaa fi bakka isin jirtanitti hunduma keessan duukaa haa ta'u. Guyyaa har'aa kana yaada gabaabaa qabadhee dhufu keessatti ni jalqabaa akkuma beekamu chaanaalii keenya erga eegallee ji'oota muraasa yoo ta'u iyyuu fedha Waaqayyootiin cimina keessaniitiin tokko lama jennee guyyaa har'aa kana geenye jirra. Oromoon waa mammaaka saa abbaan gaafa cabse ormi immoo jajaamsaa jedha. Tajaajila afaanii kana dubbii sagalee Waaqayyoo keessumaatii hanqina baay'eetu jira. Tajaajila afaan Oromiffaa irratti hanqinni tajaajilaa, hanqinni wangeelaa, hanqinni lubootaa ni jira, beekamaadha. Tajaajila kana immoo amma danda'ametti intarnaashinaal yookiin immoo akka waliigalaatti akka ta'uuf isin yoo yaadaan nu deeggartan nutis ni cimna, nuti ni jabaanna. Yeroo baay'ee sa'aatii gubne barumsa waraabne amma danda'ametti dubbii sagalee Waaqayyoo haa baratamu, namoonni haa baratanii haa dhaga'an jenneetu yeroo keenya aarsaa goone isin tajaajilaa jirra. Miseensa chaanaalii keenyaa ta'uudhaan sheerii, laayikii, sabiskiraayibis gootanii nu hordofaa kan turtan galata guddaa isinii qabna. Guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu dandeettii keenyaatiin amma beeknuutiin dubbii sagalee Waaqayyoo akka barsiisuudhaafidha. Fedha Waaqayyoo yoo ta'e tajaajilli keenya itti fufaa. Isinis waan isin hin galle dhimma amantaan kan wal qabate yaada karaa booksii yookiin immoo koomentiitti nu laachuudhaan wangeeltuu yookiin immoo chaanaaliin keenya akka jabaatuuf ergaa guddaa isiniif dabarsuufan dhufee jechaadha. Waliif dabarsuudha, wal jajjabeessuudha. Miixinidee wal qabatteetu laga ceeti, qunceen wal gargaartee harba hiiti akkuma jedhamu loomiin 52 maalidha? Miidhagina yookiin immoo geexiidha. Nama tokkoof garuu ba'aadha. Isin yoo jabaadhaan nuun jettan nuti isinii jabaanna. Isin cimaa yoo jettan nuti isinii cimna. Isa kan akka nu laaltanii. Inni biraan egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana bara kana keessa rakkoon guddaan, gidiraan guddaan waa'ee fayyaa dhabuu ilmaan namaati. Hojii seexanaa, hojii xinqolaa, hojii matatii garaa garaatiin ilmaan maatiiwwan Waaqayyoo rakkachaa jiru. Bara kana baay'ee oliin isaanii hidhamanii jiru. Hidhaa daabiloos keessaa ba'uudhaaf, daabiloosin injifachuudhaaf, daabiloosin mo'achuudhaaf, tooftaa daabiloos ilmaan namaa keessatti karoora baafatee ni socho'u kana beekuudhaaf, ofirraa injifachuudhaaf adeemsa kadhannaa, adeemsa soomaa, akkaataa kadhannaa, akkaataa sagadaa. Yeroo sagannu maal jennee saganna? Yeroo soomna akkamitti soomna? Yoom soomna? Sa'aatiif meeqaaf soomna? Soomiin maaliif nu fayyada? Afura diinaa injifachuudhaaf maal goonee mo'achuu dandeenya kan jedhu koorsii walitti fufiinsaa yeroo santuu kan jedhu nu biratti baay'een keessan biyaans naannaa namoonni 750 wayii nu biranii jirtu, nu hordofaa jirtu. Wanti beekamuu qabu baay'een keessan gara keenya dhuftanii sabiskiraayibii gootan malee ool sabiskiraayibii mallattoo bilbilaa as jala jirtu jechaadha. Yoo tuqxan barumsa yeroo hundumaa nuti isin dabarsinu isin qaqqaba. Sabiskiraayibii qofaa gootanii yoo dhiistan
isin bira qaqqabuu hin danda'u jechaadha. Erga subscribe gootaniin booda mallattoo bilbilaa sadiitu jira. Isaan sadii keessaa ishee gara mataa duraa yoo tuqxan, ishee mataa duraa gaafa tuqxan subscribe oolii isinii taasisti. Kana jechuun barumsa ergaa isin bira qaqqabsiisun hundu isin bira gahaa jechuudha. Kan akka hin daganne namoonni baay'een keessan immoo gaaffiin nu gaafattan jira. YouTubein keessan, chaanaaliin keessan nu bira gahaa hin jiru. Maaliif jettanii kan nu gaafattan ni jirtu. Isa kana irratti immoo amma danda'ametti warreen YouTubii hin qabne akkamitti gara YouTubii gallee hordofuu dandeenya jettanii kan gaafattanis jirtu. Warreen iimeelii hin qabne iimeelii keessan akka bantan, tooftaa ittiin iimeelii bantan haala qopheessine isinitti himna jechaadha. Iimeelii yoo qabaattan iimeelii keessan hin galtanii nu argachuu dandeessu. Inni biraan karaa Google Kireemii galtanii nama barbaaddan sana fakkeenyaaf wangeeltuubi yoo ta'e wangeeltuubi yoo jettan, yeroo santuubi yoo ta'e yeroo santuubi yoo jettan achi keessaa filtanii fakkeenyaaf ankoo wangeeltuubiin baay'eedha. Mallattoon isaa kan keenya wangeeltuubiin namoonni baay'een keessan kana filachuu hin dandeenye. Wangeeltuubi jettanii Googilii irratti erga sarchi gootaniin booda kan koo tokko armaan isaa yookiin immoo mallattoon isaa loogoo marfataa wangeeltuubi kan jedhu ofirraa ni qaba. Malee wangeeltuubi kan jedhu baay'ee jira. Yeroo baay'ee kan argannu wangeeltuubi baay'ee oliin kan warra shakkitootaas kan biraa kan taaddisoos ni jira. Wangeeltuubii ankoo gaafa barbaaddanii akkamitti argachuu dandeessu? Loogoon isaa wangeeltuubii jedha kanaan gargar baastu. Jalqaba Amaariffaan wangeeltuu, Oromiffaan wangeeltuubii, itti aanee Amaariffaan wangeeltuubii jedha kanan akka nu hordoftan ergaa lafa isinii kaa'uufanii yeroo muraasa keessatti YouTubein keenya gara milkaa'inaatti dhufaa jira. Warreen nu hordofaa jirtan, nu jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa jechuudhaaf galata isiniif laachuufanii. Inni biraan egaa hojii afura seexanaa, hojii xinqolaa, matatii, ayina xilaa, budaa, afura qaalluu, afura seexanaa hunduma gosa baay'ee qaba waan ta'eedhaaf ilma namaa dhibee garaagaraa, dhibee kuraalitii, dhibee coggaarraan waan garaagaraa rakkisaa kan jiru kana bifa kamiin waraana daabiloos, lola daabiloos injifachuu dandeenya, mo'achuu dandeenya kan jedhu yeroo santuuf kan jedhu koorsii walitti fufiinsaa kutaa arfaffaarra geenye jirra. Namoonni baay'een keessan hordofaa waan hin jirredhaaf garuu baay'ee isin fayyada. Yeroo santuuf sabiskiraayibii gochuudhaan hojii seexanaa, tooftaa seexanaa ittiin jalaa ba'uu dandeenyu argachuu ni dandeessu. Baga torbee shanaffaa sooma guddaa geessanii egaa wangeeltuubiitiin barumsa wangeelaa faaruuwwan garaagaraa bal'inaatiin argattu. Yeroo santuubii irratti immoo akkuma garuu chaanaalii keenya lammataati mo'annaa yookiin immoo humna waaqayyoo argachuuf daabiloosiin bifa kamiin injifachuu dandeenya kan jedhu galtanii sabiskiraayibii sheer gochuudhaan akka nu hordoftanii akka nu cimsitanii har'as nu duuka jirtu gara fuulduraatti waliin akka deemnuu fi keessumaa wangeela irratti hubannoon baay'ee nu hanqata. Hubannoo qabnu kan akka cimsannuudhaaf waliin waltaanii akka wal jabeessinu akka wal cimsinuuf tajaajila afaan Oromiffaa gara fuulduraatti tarkaanfii lama akka bunnuudhaaf isinis duuka akka taatan isinitti muufanii kutaan shanaffaa ganama qabamu. Ilmi namaa ganama qabama. Seexanni jalqaba gara haadhaatti kan nama qabdu ni jira. Erga dhateen booda kan qabamu ni jira. Likkiftiin kan qabamu ni jira. Kana hundumaa maali yoo goone jalaa ba'uu dandeenya? Akkamitti fayyuu dandeenya jennee barumsa isaa bal'ina argachuudhaaf koorsii bal'aatu asirratti kennama. Yeroo santuubii nu hordofaa isiniin jennaa. Loogoo isaas wangeeltuubis kan afaan isinii laannaa. Guddaa galatooma horaa bulaa daabanaa. Waaqayyoon waan hamaarraa, afura seexanaa, afura hamaa, afura xonqolaarraa isinaa eebbisuu naaf jiraadha.